Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuun sirra jirtu hordoftoonni gannoo YouTube hundumti keessaniyyuu akkam jirtan jireenya keessan badhaadhaa jirtu jajjabaattu alhamdulillahi anis naga galata rabbii akkam fayyaa keessanii jireenya maal fakkaataa ramadaanni akkamii na bira bareedduudha alhamdulillahi isin bira kanas akka bareeda ta'u abdiin qaba inshaallah. Obboleewwan kiyyaa ramadaanni amma nurraa deemuudhaaf ka'een jira jara dhumaarra jennee jirra inshaallah rabbiin iida milkii kan gammachuu nuuf haa taasisu rabbiin waggaa maraa kan gammachuutti nu haa deebisu guyyaa muraasa nuwaa fi amma guyyaa afur akkasii inshaallah. Akkami qophiin iidaa maal fakkaataa nu bira bareedduudha. Asumaan har'aa viidiyoo tokkoon qabadhee dhufee gara viidiyoo saniitti darbuun barbaada. Yeroo viidiyoo gara viidiyoo kiyyaatti tarreen dura horroonni maatii naaf taatanii na bira dhaabbatanii na jajjabeessitanis galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Horroonni araas gara maatii kiyyaattis dabalamtanii like, share, subscribe gochuudhaan koomentii kaa'uu hin dagatinaadha. Koomentii akkanaaf keettanii koomentii yeroo isinaaf keettan gara mana keessanii akka deemee mana keessan baruuf waan na gargaaruuf jechuudha. Kanaaf har'a asumaan gara viidiyoo kiyyaatitti taraa viidiyoo qabadhee dhufee nyaata tokkoon hojjechuu waan barbaaduu fi waan beeknu wal barsiisuu kan beekne barachuu fi kan beeknu wal barsiisuu aadaa godhannu. Asumaan har'a akkuma argitan waan na barbaachisa hundumaayyuu qopheeffadhee asitti akkuma argaa jirtan kinuu isinitti mul'atee yaada. Har'a maguluuba hojjechuuf deemaa jira. Ruuza maguluuba jedhamu hojjechuudhaaf deemaa jira jechuudha. Akkuma argitan asitti bijinjaan basal shiraayir buxaaxis yookaan dinnicha asitti ruuza waan na barbaachisu qimamii asitti kusbara mijaffaf maakaa sukkaaraa sanii takkaa fi gimmaasha asitti barbikaan bukaan barbarii diimaa isaan arabdoota sanii asitti filfil aswat yani gimmaasha maakaa sukkaaraati asitti ammoo kaariidha. Kaarii buharaati mushakkad kan jedhamu san jechuudha. Asitti ammoo shunkurtiidha. Shunkurtiin kun ammoo ruuza akkolaalla'ee itti fayyadamuu na gargaara. Asitti ammoo qullubbiidha. Asitti ammoo foonii jechuudha. Akkamitti akka hojjennu maguluubaa akkamitti akka hojjennu akka wajjin ilaallu ta'a. Asumaan bijinjaanii zayitii keessatti magilii godha. Dinnichaallee magilii godha jechuudha. Shunkurtii ammoo magiliin godhamu ergasii booda tartiiba amalii jalatti jechuudha. Kanaaf ammallee turtiin keessan hamma dhumaatitti na wajjin haa ta'u akkamitti akka hojjennu kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Maguluubaa roosnis adda walitti bilchaatee ka'ee kunniinis magilii zayitii keessatti erga qophaa'ee booda distii kennaa jalatti shunkurtii bijinjaan dinnicha foon qopheeffanne kana erga bilcheessinii kaane ergasii booda tartiibnee ergasii booda ruuza keenya adda bilcheessinii kaane gubbaadhaan kan olfannu ta'a jechuudha. Akkamitti akka hojjennu kan wajjin ilaalu ta'a malee turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Obboleewwan keekinoo amma bishaan kunii kan foon itti akka elwedu foon kiyyaa isa qopheeffadhe kana jechuudha. Bishaan kana keessatti dabalatee jechuudha. Bishaan keessatti waan hin jiruu fi kinoo kana fakkaata. Dafee wanni jedhee qoshaashaa inni gubbarratti ol baasuu hoomacheessu sanii gubbarraa xaffafannee ergasii booda yoo barbaadde buharaatti tokko tokko foolii akka toluufis itti darbachuu dandeessa. Akka xaa'ama isaa bareedee mi'aawuuf jechuudha. Fakkeenyaaf filfila aswaaxii dursaa garuu qoshaashaa inni dafeeti ol guuru kana gurraachee guuru kana gubbaadhaa qulqulleessite ergasii booda filfila aswaaxii heelii fi qurfudii itti darbuu dandeessa. Akka foon isaa bareedee urgaa'u jechuudha. Kanaafin asitti ammoo zayitii qopheeffadhee jira. Zayitii kiyya dinnicha magilii godhuu waan barbaaduu fi dinnichaa fi
bijinzaanii magni godhuu waan barbaaduu fi kun zayitii kiyya qopheeffadhee jira jechuudha kana fakkaata. Kinuuti ammallee turtiin keessan hamma dhumaatitti na wajjin haa ta'u isin jira obboleewwan. Kinoo obboleewwan kiyya foon keenya gisee inni akkanatti dafee jedhee fama abbaadhaa qoshashaa kana akkanatti furanna jechuudha. Nolala qoshashaan kun abbaadhaa dhibba'uu qaba. Sun ta'ee dubbarratti qoshashaa kana akkanatti dubbarraa hin dibanna. Kanarra qoshashaa kana qulqulleessuu qabna jechuudha. Sooftii ittiin godhini. Hanguma feetillee miiccitee miiccaa dhabaaf osoo hin taane foon hanguma feetillee yoo miiccitee jedhee hin dhabu jechuudha. Oomacha kana hanguma feetillee miiccaa oolte yoo jette inni kana baasuu hin dhabu jechuudha foonii. Barraa qulqulleeffattee erga sanii booda asitti heeliidha qarafaa qurfudii itti darbite jechuudha. Foolii akka ajaa'ibaatti bareecha. Ammallee turtiin keessan wajjin haa ta'u. Dinnichi kiyya qopheessee jira. Zayitiin kiyya dinnichaa fi qophaasa. Kenapa ini apa sama kerja? Aku boleh dijalan kadang boleh terus sama kerja. Boleh kia amaru sesuatu. Amaru sekian dia kopi kadang boleh tercari boda. Syukur sini polisi dia kopi saya kena kata itu. Oleh ayah, nanti ini dengan dahulu kan harga ini masalah kecil. Mukarruzati akkasumas bijinzaanii fi butaafisiin keetiin akkanatti qophaa'ee jira. Foonis akkanatti bilchaataa jira jechuudha. Kaameraa kan dukkaneessa. Kana fakkaataa ammas fakkiin keessan wajjin haa ta'u. Hanga fakkiin guyyaa diimatee bifa jijjiirratti gaafa wanni diimatee bifa jijjiirate solsa isa kana jira. Isa kanatti godhadha. Cimamii qopheeffadhe. Cimamii akkuma duratti agarsiise kana qopheeffadhee jira. Ammas turtii keessan na wajjin haa ta'u. Magluubaa akkamitti akka hojjetamu ol barsiisna. Warroonni beektanii beektan jedhama. Warroonni hin beekne ammoo walirraa baranna. Ani dura hin beeku ture. Amma barii jira jechuudha. Dura baruudhaaf baay'ee hawwii magluubamaan akkuma hojjetama akkuma hojjetee akkana tartiibama jedhee baay'ee baruudhaaf hawwaan ture. Amma garuu baree jira. Tarii namoonni baruudhaaf hawwan kan beektan jedhama. Warroonni hin beekne barnoota fayyadee yaada. Kanaaf ammas hanga shunkurtiin kiyyaa diimatee bifa jijjiirratti sittiin keessannaa wajjin haa ta'u. Obboleewwan kiyyaa dhiifama dagadhee itti naqeeruudha. Shunkurtii irraan qimaqimamii itti darbadhee qimaqimamii irraa solsaa maajuun kumaa solsaa lamaanii. Isatti dabaladhee ergasii booleshaan kiyyaatti dabaladhee ruuzatti naqadhee jechuudha. Ruuzni adda hojjetama. Ruuz akkana hojjedha. Dhiifama garuu dagadhee itti naqee maatii waan na bira jiru kaasaa qabadhee. Kana fakkaata.
fakkaata. Bishaan itti guddisnu booda bukkaariidhaan foon wajjin walitti dacha'ee waan bilchaatuu fi bilchaataa jira. Roosii jallee bidda jala kan naqaadha. Amma dafitee keessa majjinaa qaba. Obboleewwan kiyyaa kinoo maashaallah roosii kiyya bilchaatee jira. Roosii kiyya akkana qophaa'ee bilchaatee jira. Asumaan foon kiyya illee kan qophaa'ee bilchaatee jira. Maashaallah amma tartiiba godhanna jechuudha. Roosiin wal qabachuu qabu. Sirri bilchaatee bira taruun qabu. Maaliif boodallee bukkaariidhaan waan hin deebuuf bakki waan deebuuf jechuudha. Akkanatti bilchaatu qaba kinooti. Amma kun bilchaatee akkasitti wanni hin jenne kunis qabatuun qabu fishfishechuu qabu. Bishaan itti baay'isuu qabdani roosii maguluubii yeroo hojjetamu jechuudha. Fishfisheedha jechuudha. Akkuma argitan kanatti roosiin keenya qophaa'ee jira. Amma ammoo tartiiba godhannee walitti deebina. Obboleewwan kiyyaa amma distii qopheeffadhee jira. Tartiiba wayida roosni kiyya illee bilchaate foon illee bilchaate. Xaaxisii fi dinnichi keessa kan amma gilii godhee jira. Amma shunkurtii kiyya inni tartiibadha jechuudha. Distii keessatti asitti tartiibadha akkanatti. Namni tokko shunkurtii kanallee magilii godhuu danda'a. Zayitii keessatti akkuma dinnicha sanitti godhuu danda'a. Garuu ammoo ani godhu maaliif jenna bitinjaan isa jedhamu kunii fi dinnichi kun zayitii waan dhugee jiruuf zayitii gadi dhiisa jechuudha. As keessatti illee amma bukaareedha yeroo ibidda irratti deebisnu. Gatii kanaaf ammoo shunkurtiin hin barbaachisu. Garuu fedhii irratti hundaa'ee kan barbaade zayitii keessattis deebisuu danda'a. Ani ammoo filannoo kiyya isa kana jechuudha. Amma egaa shunkurtii keenya kanatti qopheeffannee booda kan itti aanfannu dinnichaadha jechuudha. Dinnicha keenya kan deebifannee isaanii isatti aanfanna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Nyaanni baay'ee namatti toludha. Baay'ee nama hawwata. Erga butaatisii yookaan dinnicha keenya tartiibni kaanee bizinjaan itti aanfanna. Erga bizinjaan keenya xumurree immoo foon keenya gubbatti aanfanna jechuudha. Namni tokko foonii gadi jisittis gadi aansuu hin danda'a. Garuu distii kan gadi aanu shunkurtiidha kiyya jechuudha. Shunkurtiin waan zayitii keessan galchinee fi sirriitti distii ho'aadhaan ol argachuu qaba. Nuti yeroo baay'ee nyaata akkanaa zayitii keessatti qabbafamu kanaan fuulan balleessa inni mi'eessine jechuudha yeroo baay'ee. Amma bizinjaan itti aanfanna. Bizinjaan kuni zayitii baay'ee dhugaa. Rooni beektan jedhee yaada. Liqixeedha jechuudha. Zayitii baay'ee waan hin dhuguufi hanga danda'ame kiniiniksii yookaan sooftii irra naqannee zayitii keessaa xiqqoo akkan goggogu taasisnee ergasii booda itti aanfanna jechuudha. Kana fakkaata. Amma immoo foon kiyya fidee foonii gubbarra aanfadhee si booda roosatti aanfadha jechuudha. Ammallee turtiin keessa hamma dhumaatitti namatti nyaata. Obboleewwan kiyyaa amma egaa kanatti dinnichaa fi xaaxisii keenya kanatti tartiibannee xumuranii booda isin asitti illee roosii qophaa'ee jira. Asitti foon kiyya kan bilcheesse isa qophaa'ee jira. Amma foon kiyya gubbaa jechuudha. Foon keessan sirriitti isin bilchaatu qaba. Kinooti akkanatti gubbarraa ooluu qaba foon jechuudha. Garuu fedhii keessan sun jirattis gadaanfattanii sun fedhii keessa waan ta'eef
akkanatti erga naqannee booda amma kan pannu roozii jenna. Rooziin jennu qabachuu qabu fishii jechuu qaba akkanatti jechuudha. Maaliif ammallee bukaara irratti deebi'ee bilchaata waan hedduuf jechuudha. Bismillah. Obboleewwan kiyya kinoo amma xumuree jira. Roosiin kiyya galee jira gubbaa mul'atu. Galchee jira tartiibadhee xumuree jira maashaallah. Amma yoo barbaaddan zayitii xiqqoosii gubbaa firfisuu dandeessanii. Yoo barbaanne ammoo duras waan wajjin ankolaallaanii jirruuf yeroo shunkurtiin ankolaallaanii waan shunkurtii wajjin galchanii jirruuf homaa rakkoon qabu. Maatiin tokko zayitii baay'ee waan hin jaallatuuf barbaadan zayitii oo'istanii addattis oo'istanii fudhachuu dandeessanii firfeeffattanii ergasanii booda affantanii bukaarii gubbatti deebistanii jechuudha. Ibidda jala qannastanii walakkaa sa'aatiif akka inni bukaariidhaan turu guutan jechuudha. Sana booda maal akka fakkaatu kan walitti deebiin ta'a jechuudha. Obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaan jajjabeessaadha. Warroonni haarawaa kan chaanala kootii dhuftanii komentiin akka hundagatinaa akka mana keessan dhufuuf jechuudha. Mana keessan akka baruuf na qarqaara komentiin akka yaada. Waan wajjin turtanii jireenya keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha obboleewwan kiyya.